jechuudha. Maaf amma sobdee ani suura abdii gadi galabbannaa nama laallu qabdi. Maaf irra hiccitiin kaameraa keessaa gadi yaanan maaf ama laal nama qabdi. Maaliif akkana jetteeni annama takkaanuu akkasin jenna bakka jedheessanoo jiraate as fidii gootu. Inshallah namni kamuu sagalee keetii jira biroo sagalee keetaa waraabbatee qaba. Okay, abdi ammas gaaffii si gaafa. Maaliif hin jenne jettare silaa jettoo. Kan kee jedhe kagaan biraa saarta kan kee siin jedheera nammallee irra deebi'ee siin jedha. Abdi gaaffii si gaafa dhanaa deebisi. Tokkoffaa wanti ittiin shakkamaa isiniin jennee isin shakkine tokkoffaa isinii galee wanti inni isin shakkinee jiru waa'ee seeraa. Zannaba waa'ee seeraa yaa baafutanii yaada isaa. Waa'ee seeraa ati hooyye geeffadhu. Gaaffii yoo na gaafattu gooyta gaaffii yoo duroo gaafanne gaaffii na gaafatta. Gaaffii an sii deebisuuf immoo seera sanaatan deebistaa jechuun waan gahaa ta'e dhiyeessita. Walii galaa? Okay, eeshi sii deebisa. Sinaa gadhee gaaffii ati jechaa jirtu kun immoo. Okay, na dhaggeeffadhu ka gaaffii si gaafanna. Gaaffii waa'ee seeraatiin waa'ee seeraa nuyi seerumatu sii deebisa. Nuyi waan obboleettii keenya irratti dhiibbaa fideefidha waan inni ijoollee hunda uummanni shawwaa 50 hin caaltu kanfaltiin isaanii yoo ajjeesanis kan jedheefi suura isaa gadi galabbannee irraa dubbatataa jiru. Tokko jedhe isin shakkamaa oomishi. Zara jecha akkas jedhame san abdii ta'ee anas ta'ee uummanni shawwaa 50 hin caaltu jecha jedhame yoo jiraate as bira baasi ammallee gaafata asittillee. Soba odoon ta'anii asbaasii hatta abdii keessanas viidiyoo banaa fi viidiyoo san baasatu. Amma gaaffii sirraa qaba. Isini fakkeenyaaf kun ofiin of ajjeeste dhaggeeffadhu ofiin of ajjeeste jechaa jirta. Mucayyoo kana jechaadha. Noo kan beeknu uummanni Oromoo zanaaza jechaadha nama du'e jechaadha. Uummanni Oromoo gadi baheetu yookaan obboleettii keenya gargaarree biyya gashina jedhee yookaan immoo mucaan kun akka akkattiin duute jedhameetu seerri isaa hundi gadi namaa baheetu biyya gashu isin mana baankii keessaa hojjechaa jirtu moo isin mootummaa biyya sanaati moo akkamitti reeffa obboleettii keenya utuu nama uummata Oromoo tokkorraa waan tokko hin gaafatin uummata Oromoo utuu maal taate mucaan kun jettanii hin gaafatin akkamittiin duute jettee hin gaafatin reeffa ishee dhoksitanii gashitan kun isin shakkisiisa moo shakkamaa godhamoo shakkamaa isin godhu kana bichaa naanii. Seera biyya kanaa keessatti abdii yookiin immoo anas ta'ee namni seera biyya kanaa keessaa gahee qabu jiru batakkallee. Sigaltee poolisteeshinii keessa namni hojjetu jiru. Poolisteeshinii abdiitu bitee akkana galchee abdiitu akkana godhee abdiin reeffa galchuu hin danda'u. Reeffa galchuu kan danda'u imbaasiin mataa isaa danda'e qabaa. Imbaasiin immoo akkasuma nama dadagaye. Abdii sa'aatii 24 si dhaggeeffachaa mul'u dhaggeeffadhu warri sagalee 50 jettanii banuu dandeessanii kaara gaagge warri viidiyoo sana harkaa qabdan lakkoofsa tokko tuqadhaa sinan galcha warri gumaa warra shawaa 50 dabartu jedhe sun lakkoofsa tokko maaliif daftanii gashitarree shakkamaa miti maaliif daftanii gashi Zainaba apa yang ini? Dapat tu dapat orang terkena kelut kan kena ulbah. Taruh jetti ijoo kanarree nan sala deemtee dhiqaadha. Warri bilbila lama qabdanii gumaa shawaa 50 jedhan viidiyoo isa warri banuu dandeessan ol baasa bana ofiin boontu yookaan hin banta miti hin bantu maayyoodhaaf dhoksita. Baasa kaawwan mee baasa dadhabaa minaa gammaa wanuma takka nagar gahaa biyyan. Lakkoofsa tokko barreeffadha hatamma muudii eenyu irratti qabattan guru. Afaan hin baniinaa jetti tun shallee. Barbaade si arrabsu nama arrabsiina dhugaa barbaaddataa jirran. Jangan dubbatin atau nanak Devado Abdi. Imbasi Dubai Umar ka warrati olla danan beka kanaf dokatte dukan micayyo tana rabbin ha dubbatu wanishi. Agese himbasi tugal janjarin himbasi kesa mafia walijartani refa ijolle tenya akkananu kamsitani galchatena tujirtu. Wasin benne wanin agamne wanin mul'anne sinitti fakkaate. Ofiin boon Tan maajecha. udah dagai. Ila ani kai sinjar bar challenge namni sin gaafatu deebisaati.
akkasitti dhugaa baastan. Namni kun jechuun namni kun sittanima namni barreeffama kana naa barreesse kuni nama balbala keessan lakkaa'ee si beeku. Sittanima yoo biyya Dubaay keessatti seerri nu gaafatu hin jiru namni nu gaafatu hin jiru jettan insha Allah rabbi keenya gargaarsa isaatiin jechuudha biyya keessatti wal gaafanna ani isin waa'ee mucayyoota. Insha Allah maaliif mirga kooti waan barbaade jedhu ittamaan barbaade jedhu mirga kooti ilaa sittanima ijoolleen ortodoksii jechuudha. Qulqulluu Gabreelii ati dubbadhu jennee takka isatti dabarsine kennine taanan dhugaan teenya lafan buutu lafeerra buuti. Dhugaan mucayyoo tanaa lafa buuti jettanii har'a suurri isaa gadi garagareedhaaf amalaan nu qabuun dhufin. Uffata reeffa barbaadde Suura sababa abdiinii kuma shantama kumaari gadassi galabbadha. Siikanayyuu gadassi galabbadha. Sinilmaan zina. waa baay'ee sadii galgala jaallatu. Diluu harreen mataa hejjana. Jaalaa boodii sinirratti qaba. Dhaggeeffadhaa sinittani maa? Dhaggeeffadhaa jala dubbatinatti. Nama jala wajjina. Sagalee waraabbanna. Tartiibaan gaafadhaa gaaffii. Hin takkitti nama deebiin deebisinaaf isi jamar galgala gaafa isin galgala deebisaa himalee bakka takkaatti isin jettanii isaan sagalee isin waraabbachuu asirra dhufan deebisaa fi nuudinaa takka takkaan. Namni nama jala waccan dhaggeeffadhaa. Guyyaa mucaa muuridiin jedhee baga kina hojimmaan as keessa jira baga ajjeesne baga duutee ofii fudduu ishii nutti kennattee jedhee sanii hojjiniini ol ijaaranii guruubii qabu abdiiffaan hamma suurri gadi galabbannaan nutti duudhaa hojjetan tiktoka muniisan tiktoka biraa isiifan yoo goonan kan biraa buufateef kuma soddoma qofa soddoma nama soddoma bichaaf foonuu taasise isaan gurbaanumti kun iyyuu nama jala waccu abdii ooloo kan jedhu kuni mi abdii boqojjii ta'uu dhiisu innumti mataa sartu maaliif isin jedha gurbaan muniirii jedhamu suni baga duutee intaloonii jennaan na aasinaan arrabsaa tule ol ba'ee innis gizee gurbaan muniirii sun dhufu kunis achumaan duuka dhufe abdii ooloo kun eenyuun adda baafatteetu dura sin haasa'u tura maal taasaan jiran asin abdii ooloo mataa sartu eenyunni deemaa dhaqee adda baafadhaa wal bira jiru haadho wal bira jiru ko wal bira jiru waliin hojjetu wal bira jiru maqaa fi laadhaa. Waan akkasinitti mee baana dhaggeeffadhaa. Abdii boqojjii mataa isaatiin kaleessa galgala mana kiyya keessa ture. Nama harrabsuu malee gaafiin ani isa gaafachuu barbaade tokkittii qofala. Tokkittii akka ijaa akka agartuu ijaa sun maali? Waasaapbii micayyoo hin qabu jenne ati nama 3,000 irratti jechuun qofan barbaade waan biraatiin miti. Niitiin abdii tirree na jala turte. Leesh suura isheetitu gadi galabbatame waan ta'eef girrisanii dhufani. Gaastii yeroo 100 ol erguuf hin didu seenuu didde. Sinii galee inni immoo ol seenee ilmaan baangaalii ilmaan baataskaanitiin alaa waan biraa homaan haasa'u. Kun immoo maal akka ta'e akkamitti ergama akkamiitiin akka ta'e hin beekna nuti tolchinee beekna. Sodaa nam takkaa hin qabnuti. Osoo kan qote jiru jedhe haceeni. Kunaamtu saanjaa qaraayii jedhe. Inni iyyuu shakkamaan maallaqa ijoollee shamarran biyya arabaati jiraatu hin jira. Dhaggeeffadhu ofii boonus maal baasaatti natti ol galchita nama mucaa baga ajjeesne naan jedhu dhimma qabdu. Richa haadha gadiraa tortoricha gadicha haadha. baga duutee jettee bare munir Haadha raantala namaatiin baga duutee san jedhe sanarratti dhukkeerraa kaafna maaliif buufta? Maaliif har'a waan sana amarsi geina dukkeerraa kaasa amarsi geina ol jala wajjina ofiin boontuu na rabsita sagalee isaa hin beekta. Nama dura wajjin turte tiktoka qayyaratee dhufe ani tokkoon biloo goonan ol sii deebisu. Namicho atiin kun jechuun deeftee karaan siin dhumin teessee lafaan ka'in hariitee dhaqqabin dheessitee jalaan ba'isee dhadhaadhaan biqilin guyyaa micayyoo tanaaf